Arraan tani beektaa? Ni shakkee namaa dhufee isaa hir'isee kutee waan sana hunda keessaa wanna godhee kutee ati isa nurraa ciibsee hogganni ciisee akka goonu isaa akkanumatti uffisiifnarra. Iseetu maa ciisa? Akkasiimi. Abbummaan fedhe bakka dhufee yoo waa'ee galtee eenyu akka dhufe jedhee kan si gaafatan taate ati hin beektu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو تافي تاوتو تخيا سلام تنتينيو أني راحت اسم برها جيسو الرابود فيديو إمر جتاولوس وهما جباتيتو أكا دواي نجنا دابتن أكا دواي ناغوتني نمرسي سايتي داديبية ملي مرولي فدأتي متي حالاتها سيبدين كيسا جروحانتي فيديو مرولي فدو إفيفو فيديو داديبتو تيتين تروانتهي maal eda video gartanii jirtanii qaleessa hamma qawii fi khadir dhufanii waraqaa keessan keessaa baasanii alhamdulillah jee shukri rabbi xiyaa galchee galata rabbi jee bikkaan gattaatti eesaan ulaa bananii seenanii eenyurraa bane rabbi sinaayimu akka isaan itti seenanis hin beeku warruma dhufe na gubbaa dhaabbatee lafa na qabee eenyummaa na kana dhufe foolee wayitii ka joobichaan arge. Sambodas waan kana micciir godhanii akkasan godhanii irraa hin himu micciira eegas booda hin nyaatu hin dhugu hin dubbatu akkuma laaltanii gartan kana caljeeta khalaas haalaatuma kana keessaan jira hordoftoota fi daawwattoota kiyya garuu jara saniif asirra boohuun kiyya imimmaan kiyya sanuu narratti isaan baasa abadan hin laaffadhu osoo akka fedhan godhaniiu ubriiti yabbutuu jala fita malee abadan dirree tana keessatti yoomiyyuu dhiisa hin deemu. Maaliif yoo ta'e abbaa mana kiyyaati abbaa ilmaan kiyyaati. Garuu isaan abdii na murachiisuuf kana dalagu jiran. Ani isaan jecha abadan abdii inuma muru. Tanaa miti tana jaaltutu abdii na mursiisifneen. Kunoo akkuma laaltanii gartanitti faamiileen dalagaa amna dheertuu dalagu hin dhuffu achi gala dubbii sana viidiyoo tana eedaa halkan dalaganii kutanii telefoona illee dawwalachuu na dhorkanii ilaa ganaman tanatti bikkaan jiruu fi bikkaan irraa jiruuf quban qabu. Akkasitti amma dhufee faamiin Seefuddiin bira jira meeyoo faamiin Seefuddiin dubbisuu danda'e Seefuddiin haa dubbisu faamiin mee Seefuddiin dubbise hordoftoota kanaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ahmad. Hordoftoota keenya obboleeyyan kiyya dhugaan isii miidhagfadha. Hedduu takka munaan hedduu takka rakkachaa jirti. Takkaffaa deebi'aa ilmi namaa tokko anamma hedduu wallahi viidiyoo san laaleetiin hanqar akka giru san amma deebi'aa nummaan kun waan isaan dalagu jira laalame obboleeyyan kiyya. Sanarraa achirraa anamman dhufan dalagaarraa guyyaa 15 akkana 30tti baatti 30 faan raaboo guyyaa takka takka reeftii qabaa jechuudha. Sanuma ona agaraa jirte isiillee nafiqa amma gitu ertilee dalagutti sin jiruusi ammas wanni nama rakkisaa dhugaan isii miidhagfadha. Nuti askeetti sodaachaa jirra. Namni fiqaa bara waan silaa dalagu abduu wanti ta'e akka si dalagu galaan nama dhamaasanii koo nama kana nama godhu jiran. Amma fakkeenyaaf mee isin marartu mee namni tokko fakkeenyaaf akkana yoo inni illee nama wannaate yoo akka fedhatee arras deebiin isaan akka lakki qaalitiin godhu dide yookaan immoo norkaa bee jaanii akka nama dhamaasanii hangam takka rakka jirti yoo isin rakka jirtu laalaaf bareedan kiyyaa. Hadara du'a hin bira dhaabbadhaa tanis hidhaamu subscribe godhaa illee jabeessaadha YouTube isiillee akkasumatti gaa namni tokko wanni namaa caala yaada nama gargaaru warreen Yemen keessaa sheeka babbeeytanis sheeka jaba babbeeytanis jechuun bilbilallee isiniif erginaa dawwaltanii akka waan fa'aan waan gaafatu obboleeyyan kiyyaa akka du'aa godhuuf akkasinis hidhaamaa micciiraan ni jamaa micciir maal taate micciir dubbatu nu maal micciir maal taate obboleeyyan kiyyaa duraan agartan akka inni yeroo ammaas kun waa deebi'ee numa waan dubbatu ammaas qoonqoo sin nyaatu bishaan qofa dhuga saruu bishaan sun dulee sin dhugu hayyee ganan kun qoonqoo baay'ee jiraata obboleeyyan kiyyaa coraa keessatti cuusu dhumaa deema ni beeytanii hanga miidhamaa deemus ni beeytanii obboleeyyan kiyyaa rabbii jaad waa'ee godhaaf rabbiin gooloo sana sirraa kaasu jaad waa'ee godhaa fi uummata immoo sheexaana kana dhabama isaanaa godhan uummata yoo dubbatte sama borusi barbaadan akkamitti waan kana nu gadda jaanii garuu rabbii malee waan takka waan naman godhu waan takka nan gootan waan isin miidhagfadhaa
Waata kan gootan dhiirummaa qabaatan ammoo wanni kana dalagu jirtan kun nama isin qoonqoo sirraa nyaatu yookaan ammoo bishaan sirraa dhugu kas gootan malee kan duraan jechuun wanta isaa beektan malee rabbii tokkicha malee waata kana godhu. Taa'amma ganaa isa gootan garuu rabbiin ni fayyisa gaafas akka isin godhu ta'u micciirni beektan waan inni itti isin beektan isin takka mahooddu waan beektan dhugaa dubbanna. Ara deebisanii dhamaastanii qeegalchitanii qaqqisuun tun gaariidha. Way dubbii ajaa'ibaatunis. Dubbiin isaanii wahuma dubbatan wahuma dhiisanii hin qabu. Viidiyoo xiqqaan amma ilaalee malee ana keessaa na godhan hin beeku. Taraana kaasan kaasii afaan waan jaanii akkaan itti ka'uu hin beeku. Teessise nama jaanii naga teessisanii uummanni limootumaan akkanatti akka nama chiifii irraa fayyaru jirutti naga fayyaru eegale. Walaanaa walitti Turiinaa! Turiinaa! Waliin jirra isiidhaas eega. Isiis akkasuma akkuma keessan godhanii? Isii baa akkuma godhan hin beeku waan. Ol ka'i gattaayi malee. Ajaa'iba! Turiinaa! Kootu haa? Uummanni akkam isa godhe ta'uu isirraa maasanii? Laa suuqiidhaa inni fuuti. Ajaa'iba yaa Rabbi yaa Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftootni. Bakka jiraattan jiraattu isin nachaa bakka jirtanitti salaamtaan teenya onnee irraa biqiltuu isin bira hageessu isiniin. Yaa Rabbi. Usmaan akkam suuraan usmaan yaa ta'u. Masiitiifu daboo tokko masiitiifi diraa amma hin bayyananne. Maal suuraan nuti of kiyaan guutumee isaan mana kun maal dalage? Ani wahuma isaan dalaginiifi wahuma isaan godhanii beekamina adda waltee biseenifu. Wayi fudhannee dhufne akka horseennetti oluma seenne eegus booda bakka tana jirraa buksan jirraa ni rafeewu. Hedduu ajaa'ibaatti yaa. Uummanni kun muka qabamu antaa dhiddi garuu muka qabamu. Video sekali ya lagi saya lihat kemana kana jalan, Mencir. Mencir bangko sih ini, Itu buat buat apa? Itu mau kok kami tanya nare. Ambil mana umur kaya mau kau umur, main kan mau gora main kan dulu bujiran lagi biar. Wal kana kan dulu bujiran ni wajan mana syaitan menjat kami jani tu. Akkuma isaan nu godhanu beenu. Dubbii ajaa'ibaati. Yaa Oromoo akkana keessa jirra ni agartaniisi wanni bira dhaabbatanii du'aayii godhaadha du'aayii nu godhaadha. Balaa uummata akka deddeemu kana immoo kan rabbii nu danda'a. Heddin. Yaa Rabbi yaa Allah. Bika nama ni amma bika bira abadan inu manjisu asma fi bika sitara tana. Yang cuma yang asma jis. Bika lamen tana. Amma asiyu hau jige jira. Abadan asma jis. Wahuman guru. Rabbi jadi namni akisaan guru jiri sagarte amma namni kisi namni abbaan manaa dura dhukubu muna namni dumjoon durso bareeti munaati. Arka namni tokko fakkeenyaaf gidi abbaan manaa dhukkubu amma is dalagaa irra yoo jiraanne haala waa hedduu nama ramadotanii beektanii babbaleen kiyya akka isaan keessa jiris ilaalame muna namoota sidhaamu rabbii kadhattee gaddoo osoo hin taane rabbii kadhattee du'aayee gootee fi du'aayee godhaniif wali jabeessanii dhugaan isin margina. Yeroo hundatti manjira yaa faami yoo hundatti du'aayee gootee fi wali jabeessanii wal bira dhaabbattanii jechuudha wantoota tola malee yoo immoo akka tokko taatan rakkoodha seegalee amma sammuuf jeetanii sammuuf jeekuu miti rabbiin ni fayyisa wallahi rabbiin ni fayyisa inshaallah. Maal kun jira laala. Maal? Zeeti siree fi siree itti jira. Isaa fi laga inni siree kana. Wayne irraa gidee kana. La ilaha illallah. Akkasitti abbayeen gii du'ee godhaa fi aan gaa wallahi itti wanni kanaatu mataa dhukkubsiti. Hedduu nama marara wallahi hedduu nama marara. Yaa kan dhibbumatiin itti Oromoo tana haasa'u ture dadhabni abbayeen giyyame. Mee du'aa mun godhaa. Tartakka nuti ni beeytan ni namni tokko tartakka nuti Oromoon wal miidhuu malee maali kana malee hin jirtu kana isa biraa maa kan wal miidha nuti. Fidi jakkee irraa wanti hundi irraa. Fidi barkana. Harkaan sono malee irraa bishee taa'an.
تاكشي تيجا بلينكيا برا دواي نوغرا بلينكيا أنا في وين كايسكو في وين ديسو ولا عليه سمونا جيجام تلوان سيني مريكي فدا ولا نوم تسمعنا بان كان غير سيران بيومنا نوغرا برنامج دي وان كان غير سيران بتاعي يفهم بيومنا hordoftotaa fi daawwattoota kiyya hona akkuma laaltanii gartan kana jirra du'aa nu cinaa dhaabbadha nu jajjabeessaa isin malee nama biraa hin gamnu asirratti ol ba'ee lalabuun kiyya jaaladdatee miti akkuma isin du'aa naaf gootanii akkuma yaada garaagaraatiin kana dhiyaatanis sheekootii yoo beektan argama isaa risaalaan miseejii naa barreessitanii fi sanumaaf malee waan biraatii miti jajjabaadha nu cinaa dhaabbadha. du'aayi na godha awwalni isinirraa barbaadu du'aayi qofa waan takka isinirraa barbaadu garuu warreen waan akkana naanneessu warreen waan akkana hojjetu rabbiin haadha bamsiisu du'aanillee hin nafaaruu nama takkaa'u abaarsi faayidaa hin qabu jechuun dhiise amma ammoo ararraa jalqabee akka seefudiin calisaa godhan kanatti carrabbii isaa na godhu addunyaarraa rabbiin dhabama isaa godhu miskiina wanta kan qabne yoo akkana godhan kamicciin irra miskiina yoo jiraate akka kana godhan taate akkamitti ilmaan jiraachifata akkamitti jireenya jiraachifata namni wanni biyya rabee jireenyaaf malee kanamas keessaa hin qabne yoo kanamas keessaa hin qabne kajaarteen biran jirre ilmaan biran jirre meeqaan tamtu jira koo baasaa deddeemu akkasiisan faa yoo kana godhan mana keessatti agabuun beelaan dhumanii kana uummata rabbiin isaan haadha bamsiisu wanni biraatan hin jiru. Assalaamu alaykum.